Galatoma kabajamaa fi yaa'ii kabajamtoota miseensota caffee duraan dursee gabaasni raawwii karoora hubannoo waliigalaatiif ta'u qophaa'ee marii miseensota caffeetiif kan dhiyaate yommuu ta'u kanan amma dhiyeessu kun dhimmoota gurguddoo fi xiyyeeffannoo barbaadaniif gabaasa guddicha keessatti tuqaman qofa irratti kan fuulleffatu ta'a. Mootummaan naannoo Oromiyaa fedhii fi faayidaa uummata naannoo keenyaa mirkaneessuuf nagaaf tasgabbii naannichaa keessatti akka uumamuuf imalli gara badhaadhinaatti taasifamu akka milkaa'uuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjechaa jira. Badhaadhinni damdaneessa milkeessuun siyaasa, dinagdee, hawaasummaa fi hariiroo uummanni sadarkaan jiru irraa fayyadamu mirkaneessuuf karoorri kabajamaa caffee kanaan mirkanaa'ee hojiirra oolaa akka jiru ni beekama. Akkuma hundi keenya yaadannutti waggoottan sadii asitti rakkoon nageenyaa biyyaa fi naannoo keenya keessatti uumamaa ture karaa nagaa fi tasgabbiitti deebisuuf hojii hedduutu raawwatamaa ture. Humnoonni faallaa jijjiiramaa hojjetan duula badii gaggeessuun calaqqee dimokiraasii naannoo keenyaa fi guutuu biyyaatti jijjiirama bu'uura argamsiisaa jiru dukkaneessuuf ajandaa ummata amantaa fi sabummaan walitti buusuun bocuudhaan jijjiiramicha gufachiisuuf socho'aa turaniiru. Jeequmsi guutuu biyyattiitti akka ka'u fi dhaabbileen barnoota olaanoo adda addaa keessatti barattoota tasgabbaa'anii akka hin baranneef hojjechaa turaniiru. Barattoota abdii borii ta'an irratti gochaa suukaneessaa raawwatameen miidhaan lubbuu fi qaamaa qaqqabeera. Gama biraatiin humni shiftaa maqaa waraana bilisummaatiin of waamu waamicha abbootii gadaa uummata Oromoo mootummaan taasiseef diduun obsa mootummaan dirree dimokiraasii bal'isuudhaaf agarsiise akka sodaatti lakkaa'uun meeshaa waraanaa hidhachuun godinoota adda addaa keessatti lubbuu qaamaa fi qabeenya akkasumas qorqalbii uummata keenya irratti miidhaa geessisaniiru. Humnootni kun gama tokkoon jeequmsa kaasuun waan mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu dadhabe fakkeessuun gama biraatiin ammoo tarkaanfiin mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf fudhatu miidhaa uummata irratti aggaamame fakkeessuun olola gaggeessaa turanii jiru. Gochi badii humnoota kanaa raawwatamaa ture hirmaannaa uummataa fi sochii qaamolee nageenyaan taasisaa jiraniin to'atamaa kan jiru yommuu ta'u mootummaan nageenyaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojii eegale hirmaannaa uummataa fi qaamolee nageenyaatiin cimsee kan itti fufu ta'a. Bara kana hariiroo obbolummaa fi walitti dhufeenya hawaasa naannolee ollaa waliin qabnu cimsuuf hojii guddaan raawwachaa turuun keenya ni yaadatama. Naannoo daangaatti sababa walitti bu'insaa yeroo adda addaa uumamaa tureen miidhaa lubbuuf namaaf qabeenya irra gahaa ture hundi irraa furuuf nageenya waaraa mirkaneessuuf sochii taasifamaa tureen bu'aalee hedduun galmaaniiru. Waltajjiiwwan waloo fi konferensiiwwan gaggeessuun cinaatti lammii saba rakkoo nageenyaatiin buqqa'e qe'ee isaaniitti deebi'uu fi uummanni naannoo daangaa jiru walii misoomsuu irraa fayyadamuu eegaluu isaaniitiin jijjiirama guddaan argamaa jira. Kanaafuu yeroo taanuttis hojii wal fakkaatu ciminaan raawwachuun nageenya amansiisaa fi misooma itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf kan hojjetamu ta'a. Qormaatilee gama nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuutiin naannoo keenya qunnamaa jiran furmaata bu'uuraa akka argatan taasisuuf hojiiwwan tarsiimoo raawwatamaa jiru. Caasaa nageenya naannoo keenyaa gaachana uummata ta'ee injifannoo uummata keenyaa akka tiksu olaantummaa seeraa karaa guutuu ta'een akka kabachiisuuf lakkoofsa isaa dabaluu dandeettii fi ga'umsa cimsuu hidhannoo fi loojistikiiwwan barbaachisaa guutuudhaaf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa kan jiruu fi ammas ciminaan kan hojjetamu ta'a. Kanaafuu yeroon kun
yeroo taateewwan gurguddoo jiruuf jireenya uummata keenyaa keessatti hiikoo olaanaa qaban itti galmaa'an jiran ta'uun hubatamee wareegama guddaa uummatnii fi hoggansi keenya kaffaleen imala jijjiiramaa naannoo fi biyya keenya keessatti dhufe akka duubatti hin deebineef hirmaannaa fi qooda fudhannaan qaama hundaa murteessaa ta'uun ibsa. Kabajamtoonni miseensonni caffee hawaasa bal'aa sochoosuun gahee keessan akka baatanis waamicha kun dhiyeessuu barbaada. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee misooma qonna dinagdee naannoo keenyaa utubuu fi bu'uura cimaa guddina industirii keessatti qabuun joottan jahan darban kana keessatti hojiiwwan tarsiimaa fi murteessummaa qaban irratti xiyyeeffachuun hojjetamaa tureera. Hojiiwwan kana karaa ga'umsa qabuun milkeessuuf misooma fi gabaa bunaa, sirna faayinaansii baadiyyaa, walitti hidhamsa gabaa oomisha qonnaa, makaanaayizeeshinii qonnaa, misooma beeladaa, misooma jallisii fi riifoormii waldaa hojii gamtaa irratti hojjetame fooyya'aa ta'uun diriirsuun dandeettii humna raawwachiisummaa hoggansaa ogeessaa qonnaan bultootaa fi horsee bultoota dhimmamtootaa cimsuun gahee misooma qonnaa guddisuu keessatti qaban akka bahan taasisuuf deeggarsi barbaachisaan taasifamaa jira. Haaluma kanaan xiyyeeffannoo addaa misooma bunaaf kenname qarshii miiliyoona 147 ol ramaduun godinaalee dhangaggiraawummaan biyyeen miidhaman 10 fi aanaalee 75 keessatti misooma bunaa, shaayii, avukaadoo irratti hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Gama biraatiin oomisha bunaa argamu irraa qonnaan bultoota keenya fayyadamtoota taasisuuf sirna gabaa fooyyessuun hojii raawwatamaa jiruun yuuneenonnii fi abbootiin qabeenyaa buna gatii fooyya'aadhaan qonnaan bultoota irraa bituudhaan gara gabaa biyya alaatti akka erganiif hojii bal'aan hojjetameera. Gama biraatiin faayidaa qonnaa fi horsiisee bultoota oomisha qonnaa fi bu'aa isaa irraa argatan guddisuuf mootummaan rakkoo faayinaansii baadiyyaa hiikuuf fi walitti hidhamsa gabaa uumuun irratti xiyyeeffatee hojjetaa tureera. Haaluma kanaan rakkoo faayinaansii daldala bunaa hiikuuf fedhii liqii baankii dhiyaate irraa hundaa'ee deeggarsa adda addaa taasifameen mallaqa waliigaltee irra gahame biiliyoona 15 keessaa biiliyoonni 7 daldaltoota bunaatiif akka liqeeffamu taasifameera. Bittaaf dhiyeessii oomisha alergee midhaan dheedhii fi zayitaa jajjabeessuuf hojii hojjetamaa jiruun liqii qarshii biiliyoona 1.1 mijeessuuf hanga ammaatti oomisha alergee toonii 35,000 ol ta'u bituun akka qophaa'u taasifameera. Oomishaalee kanaan dura alergee keessatti xiyyeeffannaa hin argatin turan kan akka kuduraaf muduraa akkasumas jimaa sadarkaa barbaadamuu fi hojimaataan deeggarame gara gabaa biyya alaatti ergamaa hin turre fooyyessuuf bara kana hojii bal'aa hojjetamaa jira. Keessattuu qonnaan bultoonni alergee jimaa irratti fayyadamtoota akka ta'aniif giddugala gabaa jimaa godina magaalota 3 Awwadaay, Baddeessaa fi Finfinnee keessatti hojjetamaa bajeta mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaaramaa jira. Sochiin kun hanga ammaatti jiruun waldaaleen oomishtoota jimaa gurmeessuun hanga ijaarsi giddugaleessa gabaa xumuramutti sheediiwwan yeroo ijaaruun hojii keessatti akka eegalan taasifamee jira. Hanqina gabaa beeladaatiin mul'atu fooyyessuuf qaawwa seeraa fi hojimaata gabaa beeladaa adda baasuun sirreeffamni taasifameen daldalaan beelada biyya keessaa fi alergee irratti jiru cimsuuf daldaltoota waldaa alergee beeladaa Oromiyaa namoota 37 of keessaa qabu gurmeessuun mallaqni qarshii biiliyoonni 6.5 haala akka mijatu hojiinsaa hojjetamaa jira. Hojiin misooma beeladaa akka galmaatti qabame hojjetamaa jiru milkeessuuf hanga kurmaana kanaatti tajaajila mala namaan loon diqaalomsuu 265,000 kennamuuf karoorfame loon 149 dhibbantaa 56 kan kenname yommuu ta'u jaabbileen sanyii fooyya'aa 39 dhibbantaan 32.5 dhalatanii kunuunfamaa jiru. Gama misooma lukkuutiin giddugaleessota cuucii itti oomishaman babal'isuuf hojii guddaa hojjetameen joottan 6 darban cuuciin ji'a 1 fi ji'a 3 walumatti karoora miiliyoona 7 yoo ta'u kana keessaa miiliyoonni 5.8 dhibbantaan 83 raabsamee jira.
Kana keessaa cuuciin miiliyoonni 3.8 dargaggoota imaaxaa gurmaaniif kan raabsamedha. Misooma dammaa fooyyessuuf godinaalee oomisha dammaatiin beekaman irratti xiyyeeffachuun dargaggoota hojii dhabeeyyii hirmaachisuun hojii keessa akka galan taasifamaa jira. Gama biraatiin mekanaayzeeshinii qonnaatiif liqii qarshii biiliyoona 4.5 kan mijate yommuu ta'u, itti fayyadama mekanaayzeeshinii qonnaa bakka olaanaa qabaachuun isaa hubatamee bara kana rakkoo gama kanaan jiru hiikuuf fedhii waliigalaaf ragaa fayyadamtoota mekanaayzeeshinii fi maashinaroota barbaachisan adda baasuun hanga ammaatti tiraaktaroota 500 fi kombaayineroota 85 galchuuf karoorfame. Tiraaktaroonis 350 biyya keessa galanii qonnaan bultootaaf akka dabarfaniif haalli dureewwan mijaa'aa jiru. Tiraaktarootni 142 dargaggoota imaaxaa gurmaaniif liqiin kennamanii jiru. Rakkoo hawaasa dinagdee waldaalee hojii gamtaa hiikuuf riifoormii gaggeeffameen hoggansaaf hojjetoota hanqinoota adda addaa qabaachuu isaanii ragaan mirkanaa'e irratti tarkaanfiin sirreeffamaa kan fudhatame yommuu ta'u, waldaaleen bu'uuraa dadhabina qabanii fi hojimaata waldaalee eeganii hojjechaa hin turre irratti tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamee jira. Bara oomisha 2011-12 hojii gama misooma qonnaatiin hojjetameen qonna gannaatiin lafa hektaara miiliyoona 6.1 qotamee midhaan gosa adda addaatiin uwwifamee irraa ragaan tilmaama sassaabbii duraa oomisha kumtaala miiliyoona 182.2 ni argama jedhamee kan eegamu yommuu ta'u, hanga gabaasni kun qindaa'etti midhaan sassaabbii ifgee dhibbantaan 85 sassaabamee jira. Bara kana oomishtummaa midhaan gurguddoo kan yeroo kamiyyuu caalaa kan fooyya'e ta'uun beekameera. Bara darbe hektaara tokko irraa giddugaleessaan kumtaala 26.9 kan argame yommuu ta'u, bara kana gara kumtaala 29.9tti ol guddisuun danda'ameera. Akka waliigalaatti dhiyeessii fi raabsa callaa guddistuu yeroodhaa gara yerootti fooyya'insa argamsiisaa yeroo jirutti ammallee fedhiin sanyii filatamaa gosa barbaadamuu fi haala yeroo fi qulqullina eegeen dhiyeessuu irratti hanqinaalee mul'atan furuuf ciminaan hojjetamaa jira. Gama biraatiin oomishaa fi oomishtummaa qonnaa itti fufiinsa guddisuuf bara kana jallisii marsaa tokkoffaa lafa hektaara 389 misoomsuuf karoorfamee lafa hektaara 363 dhibbantaa 93.4 misoomsuun danda'ameera. Midhaan biyya alaarraa galan ture hambisuuf yaalii taasifameen qamadii jallisiin misoomsuun eegalameera. Bara kana xiyyeeffannaa addaa jallisiif kennameen bajata mootummaa naannoo Oromiyaa, mootummaa federaalaa fi qaamolee deeggartoota irraa argameen ijaarsi piroojeektii jallisii lafa hektaara 65,000 ol ta'u misoomsuu danda'u eegalamee jira. Fuulleffannaa hojii misooma qabeenya uumamaatiif kennameen duula waliigala bara kana akka biyyaatti taasifameen hojii boonsaa ta'e hojjetamaa tureera. Ganna darbe biqiltuu biiliyoona 1.9 dhibbantaa 87.9 dhaabamee kunuunfamaa jira. Guyyaa tokkottis biqiltuu miiliyoona 211.9 dhaabuudhaan tokkummaa fi cimina keenya addunyaatti agarsiisuu dandeenyeera. Mootummaan naannoo Oromiyaa hojii investimentii jajjabeessuuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjechuu irratti argama. Abbootii qabeenyaa kanaan dura lafa fudhatanii hojii keessa hin seenin jiran ijaarsi isaanii sadarkaa adda addaatti irra ture mariisuun akka hojiitti galan taasisuuf investimentii haaraa simachuu irratti bal'inaan hojjetamaa jira. Investimentiin naannicha keessatti hawwatu hirmaannaa hawaasa bal'aatiin karaa nagaa fi bu'a qabeessa ta'een akka hojjetamuuf hojii ijaarsa dandeettii fi haalduree mijeessuu raawwatamaa turee jira. Bu'uura kanaan ji'oottan ja'an darbaniin piroojeektoota investimentii haaraa 148f kan babal'ifannaa gaafatan torba waliigalatti kaapitaala biiliyoona 26.9 galmeessisan murtii boordii investimentii argachuu hojii akka galan ta'eera. Piroojeektoota kanneen keessaa lammiileen 31,949 carraa hojii uumuu danda'a jedhamee eegama. Piroojeektoonni investimentii haaraa murtii boordii argatan keessaa piroojeektoonni 53 kan qonnaan bultoota ta'uun isaa
agarsiiftuu sochii uummatni keenya gara investimentii ceessuuf gochaa jirru ta'a. Haa ta'u malee baay'ina qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa akkasumas qabeenya qabuun karaa investimentiitti ce'uuf ga'aa jiran waliin wayita ilaallu baay'ee xiqqaa fi xiyyeeffannoo keenya fuula duraa kan barbaadu ta'a. Babal'ina industirii fi sochii misoomaa adda addaa naannoo keenya keessatti taasifamu dhiibbaa faalama naannoo irraa qaqqabu xiqqeessuuf hojii to'annaa fi hordoffii warshaalee 1438 pirojektoota misoomaa 1046 irratti taasifamaa tureera. Warshaalee fi pirojektoonni misoomaa bara 2011tti dokumentii sakatta'insa dhiibbaa naannoo qaban 10 qofa turan hanga kurmaana kanaatti 52.8 irra gahuun danda'amee jira. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee guddina dinagdee biyyaaf bu'uuraalee misoomaa gahee guddaa akka qaban beekamaadha. Kan uummarraa ka'uudhaan bara kana mootummaan naannoo Oromiyaa pirojektoota uummata keenyaaf faayidaa olaanaa qaban irratti xiyyeeffachuun pirojektoota haaraa bara kana keessa hojjetaman caalbaasii isaanii kurmaana tokkoffaatti xumuruun hojiitti akka galan taasifameera. Pirojektoota buleeyyii rakkoo bulchiinsa gaarii ta'an jiran xumuruun tajaajila akka kennan kallattiin qabamee hojjetamaa jira. Haaluma kanaan gama sagantaa walga'insa daandii baadiyyaatiin daandiin kiiloomeetira 203.7 dhibbantaan 22.2 cirracha uwwisuun kan danda'ame yommuu ta'u ijaarsa daandii kiiloomeetira 218.6 ijaarsi isaa xumuramee walharkaa fuudhinsa taasifamuun tajaajila hawaasaatiif banaa ta'eera. Pirojektoota daandii bajeta kaapitaalaatiin hojjetaman ilaalchisee hanga kurmaana kanaatti daandiin kiiloomeetira 51.9 dhibbantaan 59.3 kan raawwatame yommuu ta'u pirojektoota daandiiwwan haaraa bara kanaaf qaban 8 caalbaasii isaanii xumuramee hojiitti akka seenamu taasifameera. Daandiiwwan 6 sababa garaagarummaa gatii dabalataa dhibbantaa 30 ol ta'een ijaarsi isaanii dhaabbatee ture fi rakkoo bulchiinsa gaarii ta'anii hiikuuf mootummaan naannoo Oromiyaa qarshii miiliyoona 500 ol ramaduun hojiitti akka galamu taasifameera. Bara kana gaafii hawaasni keenya gaafachaa ture deebisuun haqa qabeessummaa facaatii daandii mirkaneessuuf yeroo kamiyyuu caala daandiiwwan asfaaltii sararoota gurguddoo 27 mootummaa federaalaatiin akka hayyamamu taasifamee jira. Kanaafuu falmiiwwan kaafamtoota misoomaa sarara daandiiwwanii haaraa irratti ka'an saffinaan hiikamuu dhabuun harkifannaa guddaa fidaa waan jiruuf hawaasni rakkoo kana furuu keessatti ga'eessaa akka ba'uuf ergaa koo dabarsuun barbaada. Gama bishaan dhugaatii qulqulluutiin dhuma bara 2011tti uwwisni naannoo keenyaa dhibbantaa 66.1 ture bara 2012tti dhibbantaa 74.1tti ol guddisuun waliigala uummata miiliyoona 2.6 ta'uu dabalataan fayyadamaa bishaan dhugaatii qulqulluu taasisuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Haaluma kanaan hanga kurmaana kanaatti iskiimota bajeta mootummaa qooda fudhattoota misoomaa fi hirmaannaa uummataatiin hojjetameen pirojektoota 496 xumuramanii uummatni magaalaa fi baadiyyaa waliigala 293 ol ta'u bishaan dhugaatii qulqulluu akka argatan taasifameera. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee dargaggoonni keenya misooma gaggeeffamu irraa fayyadamtoota akka ta'aniif hojii hojjetameen ji'oottan 6 darban keessatti carraa hojii dhaabbii 365 dhibbantaa 83 fi carraa hojii yeroo 174 dhibbantaa 159 waliigalaan lammiilee 540 dhibbantaa 98 carraa uumuun danda'amee jira. Gama deeggarsa faayinaansiin qusannaa duraa fi qusannaa hawaasaa waliigala qarshii biiliyoona 4.9 sassaabuuf karoorfamee qarshiin biiliyoona 2.86 dhibbantaan 62 kan sassaabame yommuu ta'u hanqina kaapitaalaa ka'umsaa fi rakkoo maashinarii intarpiraayizotaa qunnamu hiikuuf liqiin qarshii miiliyoona 814 dhibbantaan 46 fi meeshaalee kaapitaalaa 169 dhibbantaa 46tti tilmaamamu dhiyaateera. Liqiin ji'oottan 6 darban keessatti kenname liqii bara darbe waggaa guutuu kenname irraa
qarshii miiliyoona 120 caalmaa kan qabu ta'uun isaa kan jajjabaachuu qabu yoo ta'e illee karoora qabameerraa dhibbantaa 46 waan ta'eef joottan hafan keessatti ciminaan hojjechuun manii bara kanaaf qabame milkeessuuf hojjetamuutu irra jiraata. Gama deebii liqiitiin liqii haaraa yeroo deebisuun isaa ga'ee fi liqii ala bule waliigalaan qarshii biiliyoona 1.3 sassaabuuf karoorfamee qarshiin miiliyoona 487 dhibbantaa 34.2 sassaabuun danda'ameera. Waggoottan darban keessatti hanqina faayinaansii sochooftoota imaaxaa hiikuuf qarshii guddaan liqiidhaan kan kenname ta'us qarshii miiliyoona 853 otuu hin sassaabamin hafuun isaa kenna liqii irratti dhiibbaa guddaa kan uumedha. Waan ta'eefis hojii liqii deebisisuu dhimma xiyyeeffannoo qaama hundaa barbaadu ta'uun hubatamee qaamni hundumtuu deeggaree liqiin akka deebi'u taasisuutu irra jiraata. Gama bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaatiin ragaa qabiyyee lafaa haala ammayyaa ta'een akka qabamu taasisuun qisaasamaa fi weerara lafaa hambisuuf baadiyyaatti lafa parsilii 585 dhibbantaa 71 ta'u kan safarame yommuu ta'u waraqaa ragaa sadarkaa lamaffaa 988 dhibbantaa 78 kennuun danda'ameera. Qorannoo karoora itti fayyadama lafaa baadiyyaa bara darbe dhibbantaa 95 irra ga'ee ture sochii ji'oottan 6 darbe keessatti taasifameen xumuramee jira. Seeraan alummaan seektara lafaa keessatti mul'atu maqsuuf hojii hojjetamaa tureen ijaarsa seeraa alaa akka waliigalaatti lafa hektaara 43 irraa kan adda bahe yommuu ta'u ijaarsa seeraa alaa 209 keessaa 68 dhibbantaan 32.8 irratti harkaaffiin fudhatameera. Weerara lafaa magaalaa fi baadiyyaatti gaggeeffamaa jiru kun misooma ariifataa fi itti fufiinsa qabu mirkaneessuu irratti gufuu waan ta'aa jiruuf qaamoleen dhimmi ilaallatu hunduu yakka kana ittisuuf gahee keessan akka baatan gaafadha. Guddina hawaasa dinagdee bu'uura bal'aa qabu galmeessuuf seerotaa fi hojimaatota investimentii sakatta'uun dambii bulchiinsa investimentii hojii irra jiru akka fooyya'u taasifamee jira. Ga'umsaa fi bu'aa qabeessummaa investimentii mirkaneessuuf pirojektoota bira ga'uun rakkoo abbootii qabeenyaa qunnamu akka hiikkatu taasifamaa tureera. Walitti dhufeenya hawaasa naannoo waliin jirus akka cimuuf hojiin hordoffiif deeggarsa bal'aan gaggeeffameera. Balaa tiraafikaa kenniinsa tajaajila geejjibaa keessatti uumamaa hir'isuuf hojii hubannoo uumuu fi dhimmoota ka'umsa balaa tiraafikaa ta'an irratti bal'inaan hojjetamaa kan ture ta'us ji'oottan 6 darbe keessatti balaan tiraafikaa 2,211 qaqqabeen lubbuun namoota 837 darbeera. Qabeenyi qarshii miiliyoona 118tti tilmaamamus manca'ee jira. Balaa bara kana qaqqabeen kan bara darbee yeroo wal fakkaatu waliin wal bira qabnee yoo ilaalamu balaa waliigalaa dhibbantaa 9.3 miidhaan du'aatii namaa irra ga'ee dhibbantaa 9.7 fi mancaatiin qabeenyaa dhibbantaa 24.6 dabalee jira. Balaa tiraafikaa hammaachaa dhufe kana xiqqeessuuf sirna hordoffiif to'annoo cimaa diriirsuun dhimmoota balaa tiraafikaatiif ka'umsa ta'an irratti kan hojjetamaa jiru yommuu ta'u akka biyyaatti yeroo jalqabaatiif meeshaan ariitii konkolaataa daangessu naannoo keenya keessatti hojiirra oolaa jira. Haa ta'u malee hojiin nageenya tiraafikaa mirkaneessuu qindoomina qaamolee hundaa kan gaafatu waan ta'eef hawaasni keenya gama kanaan tumsa barbaachisu saa ta'e akka taasisuuf waamicha koo dabarsuun barbaada. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee mootummaan naannoo Oromiyaa carraa barnoota lammiilee hundaa qaqqabsiisuuf hojii bal'aa hojjechaa jira. Sagantaa paakeejii mirkaneeffannaa qulqullina barnootaa akka milkaa'uuf bara 2012 kana keessatti qajeelfama riifoormii jijjiirama bu'uuraa fiduu danda'u qopheessuun hojiirra oolchuutti seenamee jira. Haaluma kanaanis hooggansa kolleejjii barsiisota Oromiyaa fi manneen barnoota akkaataa istaandaardii jiruutti bifa haaraatiin gurmeessuu fi hojiitti galchuu caalmatti bu'a qabeessa taasisuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa tureera. Haaluma kanaan dura bu'ootaa fi ittaantotaa fi suuparvaayizaroota manneen barnootaa dhibbantaa 70.1 akkaataa riifoormichaatti akka ramadaman
fi hojiitti galan hojjetamee jira. Hanqina dandeettii dubbisuu fi barreessuu barattoota kutaa tokko hanga afurii jiranii fooyyessuuf hojiiwwan raawwataman keessaa barsiisota dandeettii fooyyee qaban ramaduun tooftaa adda addaatti fayyadamuudhaan rakkoo hanqina dandeettii furuu irratti hojii hanga ammaatti raawwatameen bu'aalee jajjabeessoon galmaanii jiru. Lammiilee gahumee fi dorgomtoota fi wabii egeree dhalootaa ta'uu uumuuf hojii hojjetamaa tureen bara barnoota 2011tti barattoota kutaa 8ffaa qormaata biyyoolessaa fudhatan 513,449 keessaa dhibbantaan 83.2 kanneen qormaata kutaa 10 fudhatan 447,457 keessaa dhibbantaan 84.6 kan darban yoo ta'u kutaa 12ffaan ammoo 76,245 keessaa dhibbantaan 48.9 carraa yuunivarsiitii galuu argataniiru. Hojii akka seektara barnootaa hojjetamaa jiru gaaffii uummata Oromoo kan yeroo dheeraa deebisuudhaaf bu'uura guddaa kaa'aa jiraachuun injifannoo biroo bara kanaati. Magaalaa Finfinnee keessatti ijoolleen Oromoo afaan dhaloota isaaniitiin akka barataniif murtee akka mootummaatti darbeen barattoonni idilee duraa eegalee hanga kutaa 12ffaatti manneen barnootaa 145 keessatti barattoonni 41,056 galmaanii barachuu irratti argamu. Barsiisonni 5,200 carraa kanatti fayyadamuun manneen barnoota kanneen keessatti qacaramuudhaan barsiisaa jiru. Bifuma wal fakkaatuun mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz waliin hariiroo walitti dhufeenya gaarii jiru fayyadamuudhaan bara kana manneen barnoota 22 keessatti barsiisota 87 qacaruudhaan barattoota 2,967 barsiisaa jiraachuun dhangaa dabalataa guddina afaan Oromoo ta'ee kan ilaalamudha. Naannoo Gaambellaa keessatti manneen barnoota 4 keessatti barsiisota 16 qacaruudhaan barattoota 340 barsiisuu eegaluun keenya qaama sochii babal'ina afaan Oromoo ta'uun isaa hubachiisuun fedha. Manneen barnoota naannoo Oromiyaa ala jiran keessatti hojii baruu fi barsiisuu afaan Oromootiin deemsifamaa milkeessuuf kitaaba barattootaa fi leenjii ijaarsa dandeettii akkasumas deeggarsa hordofii taasifamuuf hojii bal'aan hojjetamaa jira. Idaamaan hojii kanaa sabboonummaa Oromoo cimsuu fi afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisuuf sochii taasifamaa jiru keessatti kan ilaalamu akka ta'e dabalataan eeruun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa tajaajila fayyaa qulqullinaa fi walgitiinsa qabu kennuuf imaamata fayyaa ittisa dhukkubaa fi dagaagina fayyaa irratti xiyyeeffate baasuun hojiirra oolchaa jira. Du'aatii haadholee fi daa'immanii xiqqeessuuf hojiiwwan raawwatamaa turaniin joottan ja'an darban keessatti dubartoota tajaajila karoora maatii argachuu qaban miiliyoona 3.5 keessaa miiliyoonni 2.7 dhibbantaan 76 fayyadamtoota ta'aniiru. Haaluma wal fakkaatuun joottan ja'an darban haadholeen ulfaa tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keessatti argachuu qaban keessaa 396 dhibbantaan 60 kan tajaajilaman yommuu ta'us aanaalee fi gandoota tokko tokko keessatti tajaajilli kennamu gadi aanaa ta'uun dhimma xiyyeeffannoo barbaadudha. Hojiin inshuraansii fayyaa hawaasa naannoo keenyaa babal'isuuf sochii taasifamaa tureen joottan ja'an darban keessa aanaalee 40 fi magaalota 20 dabaluun hojjetamaa kan jiru yommuu ta'u waliigala horannaa miseensaa abbaa warraa miiliyoona 1.6 dhibbantaa 35 geessisuun danda'amullee karoora qabame waliin wal bira qabamee yommuu ilaalamu ammas hojii guddaan kan nu hafu ta'uu agarsiisa. Dhiyeessiiwwan kenniinsa tajaajila fayyaatiif barbaachisoo ta'an keessatti dhaabbilee fayyaa keessatti akka guutaman taasisuu fi kanneen tajaajila fayyaa fooyyessuu itti quufinsa hawaasaa dabaluuf sochii bal'aan taasifamaa jira. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee gama misooma aadaatiin wal qabatee ji'oottan jahan darban keessatti hojii xiyyeeffannoo addaa barbaadan irratti ciminaan hojjetamaa tureera. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee saba cunqursaa tureen jaaraa tokkoof walakkaa oliif addaan citee ture deebisuu fi karaa duudhaa fi sona isaa ganamaa eeggateen saboonni sablammoonni fi uummanni Oromoo miiliyoonaan lakkaa'amu bakka hirmaatetti sirna ho'aa ta'een kabajamee jira. Bara kana Oromiyaa guutuu fi naannolee hedduu keessatti yeroo jalqabaaf haala adda ta'een
ayyaanni irreechaa kabajamee jira. Ayyaanni kunis naannolee hunda keessatti babal'achaa jira. Sirna gadaa dhaloota haaraa biratti caalmatti akka hundee godhatuuf imaammata barnootaa keessatti hammachisuuf dhaabbileen barnoota olaanoo waliin hojiin kan eegalame jiru cimee kan itti fufa. Sirna barnoota keenya keessattis hammachisuudhaaf xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetamu ta'a. Fedhii fi jaalala uummatni aadaa isaaf qabu yaada keessa galchuun duudhaan aadaa eenyummaa uummata Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti caalmatti gadi dhaabuuf yeroo ammaa kana bajata mootummaa ramadeen qarshii miiliyoona 738 oliin ijaarsa piroojeektii 3 ijaarsa mana barumsa aartii Oromoo, mana leenjii nyaata aadaa Oromoo fi mana meeshaalee aadaa Oromootti oomishaman magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru. Ida'amni hojii aadaa, seenaa, duudhaa fi afaan Oromoo guddisuuf hojjechaa jiru agarsiiftuu cimina ejjennoo fi qophaa'ummaa sabboonummaa Oromoo dagaagsuuf qabnu kan ta'e deebi'ee hubachiisuun barbaada. Kenni tajaajila manneen hojii mootummaa fooyyessuuf rakkoolee bulchiinsa gaarii furuun itti quufinsa lammiilee guddisuuf gurmaa'insaa fi hojimaata manneen hojii mootummaa sirreessuu irratti hojjetamaa tureera. Gaaffii bulchiinsa gaarii uummata godina Baalee irraa yeroo dheeraadhaaf ka'aa ture deebisuuf qorannoo gaggeeffameen godina Baalee bakka lamatti akka gurmaa'u murtaa'eera. Gama hoggansa qabeenya namaa fooyyessuutiin sirna madaalii gitoota hojii yeroo waggaa 45 oliif hojii keessa ture guutumaan guututti sirna haaraadhaan bakka bu'ee jira. Garaagarummaa iskeelii mindaa naannoo keenya keessatti ture fooyyessuuf hojii raawwatamaniin iskeelii mindaa haaraa qoratamee hojiirra akka oolu manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan murteesse yommuu ta'u murteen kun kurmaana sadaffaa bara bajata kana keessatti hojiirra kan oolu ta'a. Gama sassaabbii galiitiin joottan ja'an darbe keessa qarshii idilee galii idilee qarshii biiliyoona 9.49 fi galii mana qopheessaa qarshii biiliyoona 2.4 walumaa galatti qarshii biiliyoona 11.53 walitti qabuuf karoorfamee keessaa biiliyoonni 11.89 dhibbantaan 104 walitti qabuun danda'ameera. Itti fayyadama bajataa ilaalchisee qarshii biiliyoona 70.16 karoora bara 2012tiif kabajamaa caffee kanaan labsame keessaa joottan ja'an darban qarshiin biiliyoona 25.84 dhibbantaan 74.2 hojiirra oolchuun danda'amee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa duulaalee Oromummaa ganamaatti deebi'uu dhaloota waan hundaan dorgomaa ta'e uumuu lammii masluufummaa jibbuu fi halkaniif guyyaa hojjetee jiruuf jireenya isaa jijjiiruuf hojjetu ijaaruu dhaloota qulqullummaa fi tumsa waloo qajeeltoo godhate socho'u uumuuf labsii tajaajila lammummaa kabajamaa caffee kanaan ba'e hojiirra oolunsaa ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan lammiileen qabeenya yeroo humnaaf beekumsa qaban naannoo isaanii bilisaan tajaajiluu fi jaalala naannoo fi biyyaaf qaban hojii qabatamaan agarsiisuu eegalaniiru. Hojiiwwan tajaajila lammummaa raawwatamaa ture kunneen lafarratti bu'aa argamsiisanii cinaatti ilaalchaa fi sammuu dhala namaa irratti dhiibbaa gaarii kan geessan ta'uun hubatameera. Oromummaas ijaaruudhaaf meeshaa olaanaa akka ta'e mirkaneeffannee jirra. Uummanni dammaqee naannoo isaa qulqulleessuu, biqiltuu dhaabuu, kunuunsuu, namoota buleeyyii fi kan dhibaman tumsuu eegaluun hariiroo hawaasa ijaaruu fi waliigaltee gaarii uumuu keessatti qooda olaanaa kan gumaache ta'uun irraa baratameera. Haaluma kanaan dhiibbaa jijjiirama qilleensaa yeroo ammaa geessaa jiru hir'isuuf biqiltuu biiliyoonaan lakkaa'aman dhaabuu fi kunuunsuu, daagaa ijaaruu, barattoota harka qalleeyyii ta'aniif meeshaalee barnootaa bituu, maanguddoota qaama miidhamtootaa fi lammiilee buqqa'aniif mana jireenyaa ijaaruu, galii sassaabuu, suphaa fi meeshaalee mana barnootaa fi uffata arjoomuu, dhiiga arjoomuu, tiraafika eegsisuu, nagaa naannoo isaanii eegsisuuf kan kana fakkaatan irratti walumaa galatti tajaajila qarshii biiliyoona 7.3 tilmaamamu kennamee jira. Hojii raawwatamaa ture kanarraa barachuun hawaasni keenya hojii kana
adheeffatee yeroodhaa yerootti akka raawwatuuf waamicha koo dhiyeessuun fedha. Xumura irratti raawwii hojii ji'oottan ja'an darbe wayita xiinxalamu karoorri fi raawwiin hojii wal bira qabnee yoo ilaalu hojiin hojjetame seektara gara seektaraatti garaagarummaa kan qabu ta'us haala qabatamaa naannoo keenyaa keessa tureen hojiin keenya sadarkaa karoorfameen duguggamee raawwatamuu hin dandeenye. Dhimmoota tarsiimaa ta'an gurguddoo bu'uuraan lafa qabachuu eegaluun isaanii abdii guddaa kan namatti horudha. Kanaafuu barri kun xumura bara karoora guddinaaf tiraansfoormeeshinii lammaffaa itti xumuramu ta'uun hubannoo keessa galee yeroo hafe keessatti tokkummaa keenya cimsuudhaan gaafii bal'aa uummanni keenya kaasu deebisuuf hojiiwwan harcaanii hafan itti dabaluun ga'umsaa fi qulqullina barbaadamuun raawwachuuf hordofiif deeggarsi kabajamaa miseensonni caffee kanaa fi tumsi hawaasni keenya yeroo kamiyyuu caala barbaachisaa ta'uu isaa ibsaa. Gabaas raawwii hojiiwwan gurguddoo qaama raawwachiistuu mootummaa naannoo keenyaa ji'oottan ja'an darbanii bara 2012 asuma irratti xumuraa Oromiyaa ni ijaarraa, Itoophiyaa ni utubnaa, gaafa Afrikaa ni tasgabbeessinaa. Waaqayyo nu gargaaraa. Galatooma.